Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa qophii kennaa ardaa ispoortii qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophii kennaa ardaa ispoortii torban kanaatiin Itoophiyaa fi shaampiyoonii atileetiksii addunyaa sanbata dabre eegalee irraa qabxiilee ijoo kan laaluta. Hanga xumuraa sagantaa kennaatti hordofaa isiniin jecha qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadi. Ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana jira. Hanga xumuraatti hordofaa. kabajamtoota daawwattoota kennaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa shaampiyoonii atileetiksii addunyaa 19ffaa Budaapestitti gaggeeffamu dorgommiiwwan 11 hirmaachisuuf qophii xumuramee jira. Atileetotaaf gaggeessitoota taasifame irrattis gareen atileetiksii Itoophiyaa ji'a waxabajjii qabee atileetota biyyattii bakka bu'uu filate leenjii adda addaa fi hordoffii gochaa ture. Dilbata darbee immoo gaggeessee ture. Sirna gaggeessaa atileetota kanarratti Ministeerri Ispoortii fi Aadaa Obbo Qajeelaa Mardaasaa, Pirezidaantiin Koree Olompikii Itoophiyaa Dr. Ashabbir Waldaa Goorgis, Pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Kumaander Daraartuu Tulluu fi kaanis argamuun isaanii federeeshiniin kun beeksisee ture. Dursaa garee Itoophiyaa ta'uudhaan gara Budaapestitti imalee kan jiru Pirezidaantii itti aanaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Atileet Gazzaany Abarraa sirna gaggeessaa Haayilee Giraand Hoteelitti qophaa'e irratti rabbii waliin qabxii gaarii akka dhufu abdannaas jedhee dhaadatee ture. Gosa dorgommii 11 atileetota 35 yoo ta'an shaampiyoonii atileetiksii addunyaa 19ffaa irratti dursaa garee atileetiksii garee Itoophiyaa kan ta'an obbo Asaffaa Baqqalaa Itoophiyaan dorgommiiwwan 11 ni hirmaatti jedhee jira. Isaanis meetira 800 dubartootaan, meetira 1500 dhiiraa fi dubaraan gufachiisaa, meetira 3000 dhiiraa fi dubaraan, meetira 5000 dhiiraa fi dubaraan, meetira 10000 dhiiraa fi dubaraanii fi maraatoonii dhiiraa fi dubaraan jedhee jira. Itoophiyaan dubartoota 19 fi dhiirota 16 walumaa galatti atileetota 35 hirmaachifti. Injifattoonni shaampiyoonii bara darbee kallattiidhaan hirmaatanii jiru. Federeeshiniin Atileetiksii addunyaatti shaampiyoonii darbee irratti atileetiin warqee injifattee haal duree malee shaampiyoonii ammaa irratti akka hirmaattu waan ajajamuuf haala kanaan Itoophiyaan dabalataan atileetota 4 hirmaachiftee jirti. Meetira 10,000 Leetisanbat Gedaay, meetira 5,000 Gudaaf Saggaayee, maraatoonii Gooyititoom Gabrasillaasee fi kan dhiirotaan immoo Tasfaayee Tolaa kallattiidhaan hirmaatanii jiru. Qophii atileetotaa kan ilaallu yoo ta'e Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa garee atileetota Itoophiyaa bakka bu'uudhaan shaampiyoonii 19ffaa Hangaarii Budaapestitti hirmaatee filatee hoteelatti galchee qopheessaa kan eegale akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 23 bara 2015 irraa eegalee ta'us dubbatee jira. Shaampiyooniin atileetiksii addunyaa 19ffaan sanbata darbee hagayya 19 kan eegale yoo ta'u hanga hagayya 27 2023tti gaggeeffama. Biyyoota addunyaa 200 ol irraa atileetonni 2000 ol ta'an maadaaliyaa warqee 49, meetii 49 fi naasaa 49 injifachuuf dorgomu. Shaampiyooniin kun bara 1983 Helsinkitti tokko jedhee eegale. Itoophiyaan dorgommii ishee Budaapestitti kan eegalte gulaallii fiigicha gufachiisaa meetira 3,000 dhiiraa fi gulaallii fageenyaa meetira 1,500 saala lamaaniin hirmaachifte. Shaampiyoonii orgaanii irratti fageenya kanaan warqee kan injifatte Leetisanbat Gedaay fi fageenya meetira 5,000 warqee kan injifatte Gadaay Saggaayee warra Itoophiyaa bakka bu'an keessaa tokkodha. Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa irratti meedaaliyaa fi Itoophiyaan akkasumas Afrikaan kan wal argan shaampiyoonii isa jalqabaa Fiinlaand Helsingitti irratti ture. Dorgommii kana irratti madaaliyaa Itoophiyaa fi Afrikaaf kan jalqabaa ta'e kan argate bara 1983 atileetiksii Kabbadaa Baalchaa maraatoonii lammaffaa wayita bahee meetii injifateedha. Itoophiyaan shaampiyoonii Helsinkii irraa eegalee hanga ammaatti madaaliyaawwan 95 injifattee jirti. Kanneen keessaa 33 warqee,
34 immoo meetii 28 ammoo naasa ta'us dubbatamaa jira. Shaampiyoonii atileetiksii addunyaa 18ffaa bara darbee Oorigoonitti gaggeeffame irratti Itoophiyaan maadaaliyaa warqee 4 meetii 4 fi naasa 2 walumaa galatti maadaaliyaa 10 argattee jirti. Kanaanis addunyaa irraa USA'tti aantee lammaffaa, Afrikaa irraa immoo tokkoffaan ta'uudhaan xumurtee jirti. Shaampiyoonii atileetiksii addunyaa biyya Hangaarii magaalaa Budaapestitti eegalee bara kana hoo Itoophiyaan qabxii akkamii argatte kan jedhu yoo laalle dorgommii shaampiyoonii atileetiksii addunyaa olaantummaa atileetota dubartoota Itoophiyaan dhuunfatame irratti atileetiin fuuldurarra turan afran keessaa jalqabarra kan turte atileet Siifan Hasan ture. Haa ta'u malee atileet Siifan Hasan dhiibamee jira jechuun BBCtti dubbattee turte. Sanbata darbee hagaya 19 bara 2023 dorgommiiwwan atileetiksii Budaapestitti gaggeeffamee jire keessaa fiigicha meetira 10,000 dubartootaan atileetonni Itoophiyaa sadarkaa tokkoffaan gaa sadaffaa bahuudhaan xumuranii jiru. Atileet Gudaaf Saggaa'ee daqiiqaa 31 fi sakandii 27 fi maayikiroo sakandii 18 tokkoffaan xumuruudhaan meedaaliyaa warqee argattee jirti. Lataa Sanbat Gedaay daqiiqaa 31 fi sakandii 28 fi maayikiroo sakandii 16 lammaffaan xumurte. Ejigaayyoo Taayyee ammoo sadaffaa bahuudhaan maadaaliyaa naasaa argattee jirti. Olaantummaa atileetonni Itoophiyaa dorgommii kanarratti argataniin alatti dhimmi biraa akkaan falmisiisaa ture dhimma atileet Siifan Hasan ture. Morkattuu cimtuu dorgommii kanaa kan turte atileet Siifan Hasan xumura irratti fuulduratti baate osoo dursaa jirtuyyuu kuftee turte. Siifan maadaaliyaa warqee argachuudhaaf Gudaaf waliin morkii cimaa keessa osoo jiranii dorgommiin xumuramuu fi meetira 20 wayitaa isii hafuun kan kuftee turte. Atileetiin dhalootaan Itoophiyaa taatee fi lammii Neezerlaand bakka buutee fiigaa turte Siifan Hasan dorgommii boodaa BBCdhaaf yaada kenniteen atileetii Itoophiyaatiin dhiibameera jechuudhaan kufuu isiif sababa atileet gaadaaf ta'uu ibsitee jirti. Siifan Hasan atileetii Itoophiyaatiin waan dhiibame natti fakkaata, maal gochuu danda'a, ispoortiidha, ni mudata, waanan dogongoree natti hin fakkaatu, garuu saffisaan fiigaa osoo jiru akkam dhiibamee miirri wayii natti dhagahame, duuba miila kiyyaa to'achuu dadhabe jechuun kun anaaf homaa mitis jettee jirti. Siifan taatee kana ilaalchisuudhaan yaada kenniteen dhiibamuu isii aangaa'ota ispoortiitti iyyachuufis carraan isiin qabdu dhiphaa ta'utu waan isiin dubbattirraa ni hubatama. Dorgommicha booda viidiyoon deebi'amee wayita ilaalamu karaa harka mirgaa Siifaniin fiigaa kan turte atileetii Gudaafin Siifan waliin wal tuqxee walitti bu'uu akka turan mul'isaa ture. Taatee kana ilaalchisuudhaan BBCdhaaf yaada kan kennite atileetiin Ingilizii Paawulaa Raadikiliin atileetii lamaan gidduu tuttuqqaan tureera, garuu tuttuqqaan kun kufaatii Siifan Hasaniif sababa gaadha moo gaa miti kan jedhu garuu gaafii deebii barbaadudha jettee jirti. Paawulaan fiigicha meetira 10,000 dubartoota irratti taateen mudate kun Siifan xiiqii keessa galuun dorgommiiwwan hafan irratti akka dorgomtuuf isii gargaaraas jettee jirti. Atileet Gudaaf Saggaa'ee fi Siifan Hasan kanaatti aansuudhaan fiigicha meetira 5,000 irratti walitti deebi'uuf jiru. Dorgommii meetira 10,000 dura meetira 1,500 irratti dorgomuun marsaa itti aanutti kan dabarte Siifan Hasan kana booda dorgommiiwwan lamaan qaba. Sanarratti waan ta'u waliin ilaalla jechuun dubbattee jirti. Itoophiyaan fiigicha meetira 10,000 dhiirotaan immoo meedaaliyaa naasaa argattee jirti. Gama dhiirotaatiin yoo ilaalle Itoophiyaan fiigicha meetira 10,000 naasaa argattee jirti. Shaampiyoonii atileetiksii addunyaa 19ffaa Hangaarii Budaapestitti fiigicha meetira 10,000 dorgomuudhaan atileetiin Salamoon Bareegaa sadaffaa bahuudhaan Itoophiyaadhaaf maadaaliyaa naasaa argamsiisee jira. Itoophiyaan dorgommii atileetiksii Oloompiikii hanga shaampiyoonii addunyaa fageenya dheeraa fi giddu galeessaa gubbatti maqaa maadaaliyaan faayamte qabdi. Olompikii fi dorgommiiwwan akka qaxxaamuraa biyyaa dhiisnee shaampiyoonii atileetiksii addunyaa amma Budaapestitti gaggeeffamaa jirurraa qofa baroota dheeraan maadaaliyaa 95 argattee jirti. Kanneen keessaa 33 warqee. Seenaa shaampiyoonii kana keessatti fageenya Itoophiyaan ittiin hin beekamnee fi maadaaliyaadhaaf hin abdatamne yeroo seenaa ta'antu turani. Akka fakkeenyatti shaampiyoonii Mooskoo
Raashiyaa bara 2013 gaggeeffame irratti Muhammad Aman meetira 800 seenaa Itoophiyaa keessatti madaaliyaa warqee jalqabaa argamsiisee jira. Atileet Ganzabee Dibaabaa bara 2015tti shaampiyoonii Beejingitti qophaa'e irratti fiigicha meetira 1500 yeroo jalqabaaf Itoophiyaadhaaf warqee argamsiiftee jirti. Amma immoo dabareen seenaa haaraa galmeessuu kan Lammeessaa Girmaa ta'uu akka hin oolle agarsiistuuwwan hedduutu jira. Atileet Lammeessaa Girmaa dorgommiiwwan fageenya meetira 3000 gufachiisaa yeroo dheeraadhaaf atileetonni Keeniyaa mootii itti ta'an mootii haaraa ta'aa dhufee jira. Atileetiin kun bara kana keessa riikaardiiwwan addunyaa dorgommii kana barootaadhaaf qabamee ture cabsee amma dorgomaa fageenya kanaan moo'ichaaf maqaan isaa jalqabarraa dhahamaa turedha. Dorgommii dhuunfaa irratti riikaardii haaraa cabsuu malee Lammeessaan baroota darbanis fageenya kanaan Itoophiyaadhaaf madaaliyaa argamsiisee beeka. Warqee garuu dorgommii galgala kana Budaapestitti gaggeeffamu irratti biyya isaaf Itoophiyaadhaaf yeroo duraaf argamsiisa jedhamee eeggamaa jira. Shaampiyoonii atileetiksii addunyaa Budaapestitti erga eegalee har'a guyyaa afuraffaa isaa qabatee irratti dargaggoota ganna 22 Lammeessaa Girmaa gufachiisaa meetira 3000 seenaa haaraa galmeessuu ni eegalaas jedhani. Dorgommiin kun galgala keessaa sa'aatii 4 daqiiqaa 42 irratti kan eegalu yoo ta'u Lammeessaatti dabalatee atileetii Geetinnat Wallee Itoophiyaa bakka bu'uudhaan ni hirmaata jedhamaa jira. Galgala kana sa'aatii 4 walakkaa irraa eegalee ammoo dorgommii fageenya meetira 1500 dubartootaan gaggeeffamu irratti Itoophiyaan Dirribee Waltajjii fi Birqee Hayloomii bakka buufattee hirmaataa jirti. Atileetonni Lammeessaan morkatan eenyu yoo jenne galgala kana atileetii Lammeessaa Girmaa seenaa haaraa galmeessurraa atileetonni isa danquu danda'an keessaa tokko shaampiyoonii bara darbee Sufiyaan Albakkaalidha. Atileetiin kun shaampiyoonii atileetiksii bara darbee Ameerikaa Orgaanitti gaggeeffame irratti tokkoffaa ture. Sufiyaan waliin dorgommii calaallii irraa kokkeetti wal qabee tokkoffaa ta'uudhaan ramaddii isaa keessaa xumuraaf kan darbe atileetii lammii USA Keenet Rooksis morkataa meedaaliyaa isaa kan biroodha. Atileetiin inni biroo Itoophiyaa bakka bu'uudhaan Geetinnat Walees calaallii irratti yeroo saffisa ta'e galmeessuun tokkoffaa ta'ee darbee ture. Morkattoota madaaliyaa keessaa isa tokko ta'a tilmaama jedhus argatee jira. Geetinnat ammaan tana akka addunyaatti fiigicha kanaan sa'aatii saffisaa isaa afuraffaa ta'e galmaa'ee qaba. Atileetonni Kanaadaa, Niwuzilaand, Keeniyaa fi Jaappaan calallii irratti sa'aatii saffisaa waaraa galmeessan keessatti dorgommiin kun bara darbee Ameerikaa magaalaa Orgaanitti gaggeeffame. Achirratti baay'inaan madaaliyaan Itoophiyaadhaa fi Keeniyaa dura duubaan sadarkaa lammaffaa fi afuraffaadhaan xumurame. Afrikaa irraa biyyoonni madaaliyaa keessa galuudhaan xumura Itoophiyaa fi Keeniyaa dabalatee Naayijeeriyaa, Morookoo, Ugaandaa yoo ta'an waliigala biyyoota 7 qofa ture. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa qophiin keenya ardaa ispoortii dhimma shaampiyoonii atileetiksii Itoophiyaa fi addunyaa irratti xiyyeeffannee kanneen armaan olii turanii qopheessee kan isiniif dhiyeessan Jibriil Muhammadi. Ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana ture. Qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna.